Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee fi aangoonni ajjeechaan himataa turan du'uu fi jiraachuu isaa hin beeku jedhan Abbaa Gadaan Tuulama. Jalqaba torban darbee godina Arsii Lixaa hidhataa maqaa Foollee Goobanaa jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibseera. Godinichi fuula feesbuukii irratti namni kun osoo lubbuu namoota nagaa balleessuuf socho'aa jiru ajjeefamee jechuun ibse. Godinoota Shawaa Bahaa garaagaraattis lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa ture jechuun himateera. Dhimma kana kan gaafataman abbaan isaa Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa odeeffannoo bahee miidiyaa hawaasummaa irratti argu malee jiraachuu fi du'uu isaa akka hin beekne himaniiru. Hiikaa fi Xasaatu dubbise. Wanta kana ani quban qabu ilma kiyyaan egaa addaan baane hoggaa ja'a. Egaa hoggaa ja'aatiin gaddan suuruma isaatu argeen. Miidiyuma hawaasa irratti moo? Miidiyuma hawaasa irratti suura isaa arge eessa akka jirus hin beeku. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiru nan beeka. Walitti dhufeenya hin qabnu qaamuma ajjeefne jedhee gabaase sanii oduu gaafatte yoo. Anis quban qabu maalan sitti maree kijiba sitti maani ni jira jechuufi wal qunnamtii hin qabnu. Egaa hoggaa ja'aatii suura isaa nama hin gaddan arge. Tole. Waliin bilbiluu. Waliin agarru hoggaa ja'a. Egaa hoggaa ja'aatii homaa wanta akka quban qabnu achi keessa jira oduun dhagaa malee ani wanti takka waliin beeku hin jiru. Dhalammooni waan kana ganamarraa tarii dhageessaniittu mirkaneeffattaniittu gadda taa'uun jira. Waan kana waan mirkaneeffattan jira isiniin jechuufanii. Oromoon dhugaa dubbata. Afaan Gadaatiin ol dhugaa sitti dubbadhe wama takka quban qabu kana waliin siin jiru hin jiru. Kanaaf wanta adda baafattan wanti mirkaneeffattanis yookiin immoo dhageessanii gadda taa'uun wanti kun hin jiru jechuudha. Homaa nuti wanti gadda teenyuuf hin jiru. Uummata Oromoo maraaf gaddina malee wanti ilma keenya gaddinu wanti takka hin jiru. Jiraatee du'e wanti isaa gaddinu hin jiru. Nuti jiru Oromoon keessa jirutti gaddina. Akkana. Ilmi keessan maqaan isaa Foolleedha miti akka mootummaan jedhetti yoo ta'e. Moo maqaa ittiin qabsaa'udha Foolleen moo maqaadhuma isin moggaastaniifidha? Foollee gizeen ani Gadaatii keessa Foollee taphadhuun dhalche nama kana. Umriin isaa gara 34tti deemaa jira. Maqaan isaa Foollu. Meetariitti dargaggeessa akkamii ture? Yeroo umurii meeqaa isin biraa bahee? Yeroo isin biraa bahu moo waan akkanaa isinitti meera? 32 jaawwattoo qonnaftu meeqadha? 28 ta'a. Akkasi gaafa na biraa bahu daa'ima qal'aadha hagana furdanne. Fulli isaa amma akkasi akkana hin furdanne daa'ima gaafa na biraa bahu. Akkasumatti isin biraa bahe moo waan akkasii waan isinitti qaba ture yeroo san? Maatii kiyya keessatti namni itti bulu isa. Hooli bulii kana qonna qabnaa, horii qabnaa, jireenya namaa Oromoon jiraatu tokko hin jiraannaa. Hooli bulii keessatti namni inni itti bulu namni hoyitee qabu isa ture. Baay'isa kanallee quban qabu ani. Tariitii mucaa meeqaffaadha isiniif tarii Foolleeni? Anaa fi nama 7ffaadha. Ulfaadhaa yaada naa kennitaniif. Fayyaa nagaa ta'a. Ajjeechaan isaa erga ibsamee booda xumura torban darbee miidiyaan sagalee hidhattoota waboo ta'ee fi arraata biyyaalessaa jedhamu hidhataa Jaaljiilchaa Gobanaa jedhee waame dhiyeesseera. Gabaasa suur sagaleen dhiyaate keessatti hidhataan ajjeefame jedhame jiraachuu isaa fi ololatu adeemaa jechuun yoo dubbatu dhaga'ama. BBC'n waa'ee viidiyoo kanaa addatti waan mirkaneeffate hin qabu. Hidhattoonni mootummaa waraanaa jiranis waan dhimma kanarratti jedhan hin qabani. Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa yeroo adda addaatti humnoonni nageenyaa mana isaanii sakatta'uu komataa turuun isaanii ni yaada.